waa'ee chaartarii sanatti odeesseen dura waa'ee akaakii wanna warqii tokko dubbachuun barbaada. Ji'a tokkoof walakkaa dura asuma galma kanatti wal geenyee waa'ee rakkoo Oromoos waa'ee adda bilisummaa Oromoos warra as jirtaniifis warra walga'ii lamaanuu dhuftan jechuudha. Nama tokko tokkotti ammoo nama amma kanaa ga'u ture gaafasuuf illee turre gaafa qabu torbannoodaa adda bilisummaa Oromoo waajjira yookiin biiroo isaa asitti banataa kana booda gaa Oromoon walitti hirmatee bilisummaadhaa walqixxummaadhaa chaartara gaafa sana isinitti hime kana chaartara mangistii amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kana akka hojiirra oolu duuba hir'ee to'achuutu garra jiraa kan jedhu isinitti himin ture. Adda bilisummaa Oromoo maaliif ji'a tokkoof walakkaa oduu waajjira asitti hin baniin yookiin biiroo oduun argatin ture yoo jettan baay'een keessan kan beektan ta'a. Biiroo kanaasitti banuudha biirokiraasiin nu qabee rakkannee kadhannee kunis hidhamee kunis immoo rakkatee amma baay'ee tokko walakkaa booda asitti waajjira banannee ijoollee keenya isin gidduutti argamanii akka isin barsiisan isinirraa illee akka baran walakkuu Oromoo kana ji'a tokkotti yookiin ji'a lamatti dhufnee isinitti duwwaa odoon ta'in guyyaa dhaqxanii akka irraa dhageechan goonee jirraa. Egaa kun qabsoo tokko kana naa beekaa isinirraa utubamnee dhoowwamnee rakkannee turre malee isii gaafa san jenne san qophoofnee torban booda dhufuudhanneetiiti. Qabsoon saba Oromoo ammallee Oromicha wajjin akka walga'ee haasa'u chaartariin amma isinitti himu kun walitti qabamee akka haasofnuuf waan tokko tokko bu'aanii buusee jira. Bu'aan tun akkamitti argamtuu yoo jedhame chaartariin amma isinitti himu kun wanna baay'ee qaba. Wanna inni qabu kana hunda erga seerri kun bahe erga akkanatti biyya jettanii nutti hin ta'u nu kanaan malee hin bullu dhiibbaa biraa walitti fiddan isin fuuldura dhaabbannaa jettanii dubbachuu qabdu. Santaanaan bilisummaan hin argamti, walqixxummaan hin argamti, waliin obboleewwan lamaa waliin taa'uun hin argamti. Tuni ta'uu baannaan gaa wal waraanuu wal diiguu waliin dhufaa jechuudha. Kana kan godhu sababannaadha. Oromtichi seenaa impaayera Itoophiyaa kana keessatti seera haaraa seera guddaa ba'aa jira. Duri darbiin seera miidhagaa baay'ee baasaa ture. Foo tokko ta'uu fi dide gara biraa dabre. Foo tokko ta'uu fi dide gara biraa dabre. Akkanuma deebiidee waggaa 17 dabroomte. Inni chaartarii amma isinitti himu kunis akka waraqaa irratti katabame sanatti hojiirra ooluu baannaan gabrummaa nutti dheeressaa jechuudha. Akka waraqaa irratti katabame kanatti hojiirra ooluu jedhee gaafachuu qabu Oromtichaa jechuudha. Akkas ta'uu baannaan waraqaa nu dura qabanii gabrummaa nu fiduu taanaan adda bilisummaa Oromoos kan hin fudhatu sabni Oromoos bilisummaa isaa barbaannan kana fudhachuun hin jiru isin jedha. Karaa chaartarii kanatti hin deebi'a. Chaartariin kun birtii 5 yookiin muraasa kan jedhamu kan afaan Sidaamatiin isa 5 qabaa. 5 kana keessa walga'ii har'aa kana saba Oromooti warra gurguddaa qabeessan jiru birkii sadeen jalqabaati. Birkiin jalqabaa tokko waa'ee mirga nama tokkoo haasa'a. Waa'ee mirga namaa hoo ta'e waa'ee mirga namaa kun warri biyya lafaarra jiran mangistiin adda addaa mirgi namaa akkamitti kabajamuutu irra jira. Namni tokko erga dhalate mirga akkamii qabaachuutu irra jira kan jedhuun walii galanii seera tokko baasanii jiru. Chaartariin mangistii ce'umsaa kan jedhamu mangistii amma bulchaa jiru kuni mirga san akka jirutti guutuu isaatti fudhatee jira. Egaa mirga nama tokko yoo jennu namni tokko amantii ta'ee amanuu danda'a. Islaamummaa haa ta'u, kiristaanummaa haa ta'u, waaqatti bulaa haa ta'u, kanatti amanuu baattummoo ni miidhamtaa ni garafamtaa kan jedhu qabu jechuudha. Kana naa qabaddaa. Lammaffaa sabni tokko namni tokko namummaa isaatiin yaada hoo qabaatu yaada kana karaa raadiyoonisiinis haa ta'u
nama walitti akkatti waliin waamanii waliin haa ta'u isaa ta'u gaazexaa irratti isaa ta'u karaa fe'een hunda odeessi nama biraati irratti miidhaa hin fidin ibsachuu wanna yaade kana namatti himuu biyya lafaati irratti akka fe'etti bayanna danda'u hundaan yaanni kiyya kanaa amritiin kiyya kana jedhee ibsuu danda'a jedhe kun baay'ina guddaadha. Kan biraa karaa poolitikaatti yoo deemne biyya gurguddoo biyya lafaa kana keessatti poolitikaa jaarmiyaa adda addaa jiru siyaasa adda addaa jira isa kana jalatti gara fe'ee jalatti hiriiruu danda'a isaan miila jiru kanaa miti namni tokko asitti argamee adda bilisummaa Oromoo hin barbaadu yoo jedhe mirga isaatii jechuudha. Ani oomishaa jalatti hin bulu yoo jedhe mirga isaatii jechuudha. Barsiisuu beeksisuu erga beekee booda kan fe'ee jalatti hiriiraa jechuudha. Miidhaan impaayera Itoophiyaa kana keessa jiru asitti oogalte malee hojiin argattu asitti oogalte malee beekallee yoo taate shumatan argattu shumata argachuudha ana jala seenii horiin sii kenna yaada kee gurguradhuuti yaada kiyyatti galii jedha. Chaartariin kunis ta'ee inni seerri biitti lafaa fudhate kan mirga namaa eegu suni namni tokko amantii poolitikaa fe'ee jalatti hiriiruu isaa dhaabbachuu isa guddisuu fi gurmeessuu fi gurmaa'uu danda'a jedha. Kana naa fudhadhaa. Axaaxii keessa rakkoon akkanaa akka jirtu keessa deddeemee argee jira. Millee gaajira tokkoon walakkaa isin akka waliin agarre kan godhamne isin qabnu kana hamma akka gaariitti mataatti naqnutti sodaachifnee nama hunda akka mijaratti jedhan amma goonutti yeroo argannaa jedhanii gara garaanni qaban yeroo san argamnee dhufnee jirra nu akka gara kaanii mijalatti riiradhaa qabuus hin qabnu siltaana namaa kennuus hin qabnu nu kan barbaannu bilisummaa Oromoo walqixxummaa Oromoo seenaa Oromoo isa jaarsoliin nutti himan kana isa waggaa 120 ol awwaalamee gatamee of wallaalaa jirru kana afaan keenya eenyuun keenya amma akka gaariitti kan dubbannu anamni qabaa jireenya agartee miti. Kanaaf egaa karaa poolitikaa filamee isa deemne amantii poolitikaa fe'ee tokko jalatti namni tokko hiriiruu danda'a. Amantii poolitikaa qabu kanaan immoo hidhamuus garafamuus saamamuunis irra hin jiru jedha. Egaa oodii jala galii adda bilisummaa Oromoo jala galii IPRDF jala galii jedhamee namni tokko hidhamuu dirqamuun irra hin jiru jechuudha. Siyaasaatiin jaarmiyaa fe'ee jalatti hiriiruu yaada qabu san guddisuu qabaa jechuudha. Kan naa qabaddaa. Erga kana beeknu booda ani kanan fe'u kana si jalatti hiriiruu nan dirqinni rakkisin jennee dubbachuu jalqabnaa jechuudha. Kan biraa amma gaa biyya Itoophiyaa kana keessatti akkuma beekamu namni tokko qayyee qabatee dhufee mana obboota isaa mana obbootota isaa bani maal qabdaa jedhan seerri biyya lafaa irratti fudhatamu kunis haa ta'u inni chaartariin amma ittiin deemnu kunis namni nama tokko abbaan kee qayyee isaa qabatu ulees qabatee deeme banee wanna inni qabu maatii isaa waliin akka inni fidu wanna inni uffatuuf wanna inni nyaatu qabeenya isaa ilaalee kana sirraa fudhachuu hin danda'a. Kana maaliif as buutee jedhee ittiin mormu humnaan irraa fudhatee deemuu hin danda'u jedha. Warra as jiru kana keessa meeqa keenya karra kiyyan ga'inee sirbineetii dhaqiitii achi wanna akkanaa isarraa hin barbaada. Wanna akkanaa akka isarraa fudhatamu yookiin namichi kun akka hidhamu sirbineetii immoo ayyama sii kennu malee siqaada sirbineetii malee mana kun ga'in jedhee kan dubbatu jira. Egaa chaartarichi kun kana hima. Warri nu bira dhufan kun illee chaartariin kun kana jedha jedhanii isinitti himanii jiru. Dhugaan maaliif dhokattee teessii jennanii waraqaa beersatti baadhee yookiin raadiyoonitti labsee
wannan sai hojjechuun danda'u jira adda bilisummaa Oromoo. Isa waraqaa irratti dubbatamte sana isa raadiyoo irratti guyyaa galgala gurra irratti leeyyitu kana sabni keenya erga dhabee booda bulchuu isii qabuudhaan sodaachisuu kana waggaa 20 itti turee erga dammoo dargiin qabuudhaan dirqaan wattisaa ture isii dirqan nutti deebisinaa jedhanii dubbachuu danda'u jira. Dhagaa jedhamu maqaa Haayiluu Daarbii jedhu maqaa Sidaamaa galaanitti dhalatee maqaa akkanaa baatee akka durii godhamee jira. Hidhaa kana keessaa bahuudhaaf sabni tokko maal qabaa kan jedhu kan akka gaarii deebisa. Sabni tokko siyaasaatiin akka fe'etti buluu danda'a. Ofaa bulchuu jedha chaartarri kun. Ofaa bulchuu yoo jedhamu sidaamtichi naftanyichi akka dursanitti ilma Oromoo tokko qawwee baachisee karrarra dhaabee ofii isaatii galma keessa dhadhaa dhugaa daadhii dhugaa coomiin ilaaluu hin danda'u jedha. Oromoon Oromoo haa bulchuu. Oromoon afaan isaatiin haa dubbatu. Afaan isaa haa guddatu jedha. Kun egaa wanna guddaadha. Guraagees haa ta'u akkasuma. Kambaatas haa ta'u akkasuma. Tigrees haa ta'u akkasuma. Egaa chaartarri kun wanni guddaan kan qabu saba Oromooti. Oromtichi afaan isaa dubbachuudha. Afaan isaa guddisuudha. Afaan isaatiin baruuf barsiisuudha. Bakka hojiitti afaan isaatiin hojjechuudha. Sirbibeetii yoo dhaqe afaan isaatiin daanyaa afaan isaa beekuun ijoollee biyyaa ijoollee lagaatiin buluu fi bulchuu qabaa jedha. Kana akka gaariitti na fudhadhaa. Adda bilisummaa Oromoos kan jedhu kanuma. Chaartarri kun kan eegdeen gadda dhageessanii jirtu. Amma kan eegdeen gaddaa dhokatee jiru gaariitti. Adda bilisummaa Oromoo miti chaartara kana kan qopheesse jedhamee himaa ture. Chaartara kana warra qopheesse keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Maqaa Oromootiin biyya lafaa irratti Londonii calqabee amma ammaatti biitti Oromoo jedhamtu sabni Oromoo jedhamu tokko jiraachuu isaa warra beeksise keessaa kara Oromootiin biitti alamiitiin guututti kan beeku adda bilisummaa Oromooti. Egaa dhiiga ijoollee keenyatiin hidhama ijoollee keenyatiin rakkina ijoollee Oromootiin waraqaan kun kan isa ga'e malee odoo akka warra durbisaa turee san ta'e waraqaan kun akkasitti hin ba'u akkasitti hin qophaa'u ture. Ammas immoo isii waraqaa kanarra tartee rakkoon amma akka isinitti beekun kan akka haqaaquma as finfinnee teenyee biiroo banuudha ji'a tokko walakkaan fixatuni isii waraqaa irratti katabamte sun hojii irratti ooluudhaa dhibee qabdii jechuudha. Dhibee kana eenyutu deebisaa? Isa amma waliin haasofnu kana isa chaartarri dubbate kana erga beekne erga barree booda isin kan waraqaa irratti katabdanii kan hojjettan tokko miti saba kana dadhabnee jira yeroo dubbachuu qabamu inni Oromoo. Egaa sabaaf saboonni Itoophiyaa keessa jiran ofaa bulchanii afaan isaanii haa dubbatanii jedhamee akka gaarii katabamee jira jechuudha. Chaartarri kun kana duwwaan hin dhaabbanne Oromoon Sidaamaa, Tigree, Guraagee warra kaan waliinis waliin buluu fedha qabaa. Jarri kunis akkasuma jedhani. Seeni kun ofii akka chaartara kanarratti katabame kanatti tokko odoo tokko hin miidhin tokko odoo tokkotti hin dabrin walqixxummaa fi walkabajanni erga jiraate waliin jiraachuu dandeenyaa jedha. Addi bilisummaa Oromoos akkanuma jedha. Isii akka waraqaa amma chaartara baatee kana rakkoo ji'a sadii walakkaatti amma argine kana yoo ta'e chaartara tokko walii amma walii galan kana waggaa lama walakkaa yookiin waggaa lama booda suulii biraa walii galanii Itoophiyaa kana isii dur qabeedhaan ijaaramte kana wal fe'iidhaan ijaarraa jedha chaartarri kun. Haa ta'u malee tokko yoo tokkotti bu'e tokko yoo tokko miidhe sabni tokko kophaa isaatti ba'ee biyya isaa ijaarrate biyya isaa keessatti ofii isaatii buluu danda'a jedha. Isii waraqaa irratti akkatti barreeffamtee miidhagdee teessee kana qabannee odoo jirru
addi bilisummaa Oromoo Itoophiyaa fottoksuuf deemaa jedhanii odeessu. Itoophiyaan akkamitti fottoksuuf kan jedhu isin gaafadha. Ani ofii deebiin qaba. Akka sanyoonii ta'e kana ji'a sadii walakkaa keessatti waraqaa irratti waan biraa katabanii saba Oromoo bakka bakkaa hidhanii garafanii rakkisanii saba tokkoo malee wanna inni hin barbaanne itti fe'anii ana malee kan siin beeku hin jiru yoo kan jedhan ta'e isii Itoophiyaa isaan hin diigamtu jedhan kana isaantu diigaa jiranii miti. Isaantu diigaa jiranii miti. Waan isin gaafadha. Haamlee 15 jalqabee adda bilisummaa Oromoo isaa chaartara achitti ijaaree dhufe kana odoon ta'e namumti tokko isin keessaa jaarmiyaa Oromoo tokko uumee Oromoo keessa deemee barsiisuu beeksisuu akka nama tokkootti yaada isaa ibsuu danda'a jedha chaartarri kun. Jaarmiyaan Oromoo tokko kan chaartara kana ijaare saba isaatti hiiqee barsiisuu beeksisuu isin yaa saba Oromoo nu kan jennu kana war biraa kan jedhan qabu ta'a kan isinii ta'u filadhaa jedhee barsiisuudha dhibee ta'ee ture. Akaabitti egaa chaartarri cabuu calqabu jechuudha. Gaafa waraqaan kun wanni irra walitti galle kun cabe immoo sabni tokko ofii isaatii kophaatti buluu danda'a jedha waraqaan sun. Egaa isa waraqaa irra jiru san hojiirra oolchaa jiranii odoo ijoollee keenya hidhamu odoo saba Oromoo rakkisanu chaartarri kun hojiirraa oolu bu'aa irraa argannee jirra. Bu'aa akkam Oromoon akkatti waliin taa'ee waliin haasa'uu wanna jalqabeef Oromoon akkatti waliin taa'ee marii wanna jalqabeef baruuf barsiisuu wanna jalqabeef wal arguun wanna danda'amuuf mee walitti dhiyaannee walaa barsiifnu. Sabni tokko erga dammaqee erga tokko ta'ee booda diina ofirraa kaasuun hin dhibu kan jedhuun deemaa jiru. Kun odoo ta'uugaa wanna odeeffamu ana caalaa isintu baay'eetti beeka. Birtii lammataa kan jedhamu kungaa waa'ee sabaaf saboota Itoophiyaa keessa jiranii akkamitti rakkoo keessaa bahuu kan jedhuuf. Karaa birtii muraasii kan jedhamu kana sadaffaattan isinii dabra. Inni immoo sabaaf saboonni biyya Itoophiyaa keessa jiran kun Oromoon eessaa ka'ee eessa gahaa Wallaggaa hamma Hararitti Baalee hamma Wallootti biitti Oromoon keessa jirtu kun beekamee Oromoo kan jedhamu riippaabilikiin tokko ijaaramee yookiin atoonomiin tokko ijaaramee maqaa barbaade kennameefi jechuudha. Haa ta'u malee Oromoon Oromummaa isaatiin biitti isaa asii kaatee achi geessi jedhamee Guraageen Guraagummaa isaatiin biitti isaa asii kaatee achi geessi jedhamee biitti kun eessaa ka'ee eessa gahaan kun erga beekamee booda paarlaamaan Oromoo tokko paarlaamaan Guraagee tokko biyya Guraagee keessatti paarlaamaan Oromoo biyya Oromoo keessatti paarlaamaan Tigree biyya Tigree keessatti ijaaramee ji'a sadii keessatti jedhamee ture. Wanni kun amma ji'a sadii fixaa jirra. Akkasitti of bulchaa jedhu kuni ta'ee odoo jiru addi bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa kana fakkaatti jedhee wanna baase Itoophiyaa kukkutuu fi biyya ofii kophaatti ijaarrachaa jiru jedhanii nu kasas. Isa waraqaarra jiru san dhugaatti dabarsaa jiru wanna biraa wanna hojjennu hin qabnu. Egaa chaartarichi kan jedhu Oromoon Oromummaa isaatiin lafti isaa eessaa kaatee eessa geessi Guraageen Guraagummaa isaatiin eessaa ka'ee eessa gahaa Tigreen immoo Tigrummaa isaatiin eessaa ka'ee eessa gahaa jedha. Kana beekonni keenya Oromiyaan kana fakkaattii jedhanii dhiyeessan. Biitti Oromoo kan Oromoon irra jiru kana fakkaatti. Paarlaamaan Oromoo kan ijaaramu as keessatti. Biyya kana keessatti akka dursanii Sidaamni Oromoo bulchuu hin danda'u. Guraageenis Oromoo rashoomamuu hin danda'u. Kan jedhuuf biitti Oromoo kana fakkaatti jedhamee qoramee bahe. Kana wanna gooneef kaartaa tokko baatanii olii gadi deemuu biyya Itoophiyaa kana caccabsuufi jedhan.
biyya Itoophiyaa kan qawweedhaan ijaaramte tana waliin caccabsinaa jennee walii kakan isii dur qawweedhaan ijaaramte san isinirratti deebifnaa hoo ta'e malee Oromiyaan kana fakkaatti paarlaamaan Oromoo as keessatti ijaaran waraqaan sunis kan dubbatu kan Guraageen biyya qabduu hin jennee Tigreen biyya qabduu hin jenne biyya qabu isaanillee akkasumatti hojjechaa miidhagsaa qopheessaa jiru. Waa'ee isaanii kanaa ta'u hin jiru. Waa'ee Oromoo duwwaa maaliif haasa'amaa? Silaas waraqaan kana jedhaa kana gaafadhaa. Egaa warra seera qopheessaa jiru kana waliin amma gaa biyya Itoophiyaa kana keessatti Oromoon akka Oromummaa isaatiin biitti isaa eessaa kaatee eessa geessin kun erga dhumee booda filmaataaf deemna. Oromoon bakka jirutti Oromoo filataa jechuudha paarlaamaa kana qopheessuudha. Paarlaamaan kun yoo qophaa'u Oromoon Oromoo isaa ta'u filachuu malaa kan jedhu qabna. Keessa'u Shawaan galaan kun miidhaa qaba. Oromoo ta'uusaa nama tokko beekuudha. Walitti dhiyaatee wal baree wal beekee nama isaa ta'u tokko filachuu malaa. Kanaaf ilmaan Oromoo walitti dhiyaatanii qoratanii wal baranii nama isaanii ta'u tokko filachuudha qophaa'uu qabaa jenna. Egaa chaartariin kun birkiin lamaan hafan kanaaf ta'u waa'ee mana ministeerotaa waa'ee firdi beetii wanna ta'eef baay'ee barbaachisaa miti yeroo kanaaf birkiin sadeen kun gaa kanaa ta'an kana